بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وليك الكرم كله وعلى نبيك وصحبه وعلى التقوى والمعصية. بسم الله إن شاء الله عملتنا دكتوراه دكتوراه بالجيم خرجنا شيخنا إمام مسجد خاتنا شيخ أحمد خرجنا شيخنا شيخ إمام مسجد عبد الرحمن أكسبس وجدتنا مقالة أستاذ وجدنا مقالة رئيسه أكسبس وجدتنا ستة نورا بتنين لما تقول جماعة يزمنون جماعة ينامون بقى جاء الرحمن يجوا مقالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أحكم بكم إن شاء الله سجنتان كينيا سجنتان ليفا مسجد جتا سجنتان إبراهيم سجنتان جنبان يجيبوا جاني مقالة تنتي سأبودا ترى كأي يجيبوا فندرت إن شاء الله أنا سنسير فلنا وياكم ويا أستاذ جماعة أستاذ كلامه ويا أداتي ويا يفهمني جماعة أستاذ كلامه سو يفتنوا ويفهم أمس ويا ويلكو Jadi tuntutan tuntutan dan permohonan kepada Abdiman integral kesulitan hujah sini kerisa. Insyaallah jemaah pun sedekah ya darah egalin wujud di sini arba bulan jiwa itu asal keamanan itu insyaallah jemaah akan terti berkoni jemaah al-awwal tetapi ada yang mustahil jazak Rabbi jalla subhanahu wa ta'ala ada temu kepada sahaja Ali dalam menuju kepada akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mani dan apa Rasulullah itu akan sendiri pakai tujuh berkati izin mani ke semua itu jelas atas jazak Rabbi jalla subhanahu menuju kepada aku kamu jama'an kamu tentu namun jama'an itu namun muatan namun jama'an itu sedekah fakir dia tentu namun dia tentu namun syahwat akad dia tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku majah kunu ma'al jama'ah ganti jama'an taha ini tidak taha anjay satu sudah ya dafi ilami والنبوة جماعان كوري جدو بلسات سندفتين بسنسون سام مدفتين جماعة والنجنة بسنتال مقالا قلمسو جئين غافة أرد جدي فتبه قمجو ترمي بقى إن شاء الله كايو جماعة خينا إساقتي جماعة مسجد الديس مقفص مدهين وجتا خينا مجنو كمسلمة وعانا بسوكا هذا المجر خليكي ستة مجرى akkasumas hospitaalaa fi naannoo gartee hospitaalatti rakkattoota gartee yaalamuu dandeenye yatiimotaa fi kana hunda haala mijeessee akkaataa fayyaa isaaniitiin ga'umsa fayyaa isaanii argatanii akka namni jiraatu akka jiraatu danda'u carraa akka banuu kaayyeeffatee ka'ee jiru. Kana biraatiin har'a xiqqaa kan biratti kaayyoo waldaa ogeeyyii fayyaa muslimtoota sadarkaa godinarraa hanga naannoo hanga sadarkaa biyyattiitti hundeessuudhaan walnatee takka jedhee guyyaa irratti beekuu inshaallah. Har'a sadarkaa jamaa'aa jiraatus yeroo gabaabaa keessatti hara waldaa ogeeyyii muslimtoota godina kan jirutti qopheessinee kan dhiyeessinu inshaallah akka rabbiin mul'achisus akka isin cinaa dhaabbattan maqaa والدا مكان جماعة مسلمة وجدت سودان مكان كلام سودي بسنغال إن شاء الله. Mulai jamaah Kenya, aku mah disini bisa berhenti gajinya, gama Kenya tingkali
gaafa amantii islaamaatiin walitti Sudaan gaafii fatwaadhaa akka sheekotiin gama galtee ulamaa'iin gama fayyaa wal qabatu fakkeenya namni dhibee sokkaraa qabu yeroo soomman akkamitti soommanuu akka qabu yeroo soommanee ogeeyyiin fayyaa dhiibbaan isa irra gahu maaltu jira kan jiru wantoota akkanaatiif kan biraa kan yaalimaa yookaan nama jidduutti gurjaaja uume fatwaa gaarii fi sirrii akka tufu jinnaan hojjetu ta'a inshaallah. Seenaa keessatti seenaa kan darbu yookaan seenaa musliimtonni akka addunyaatti beekamu keessatti ogeeyyiin fayyaa musliimtota sadarkaa idila addunyaatti kontribuushina yookaan hirmaannaa addaa kan gaggeessan yoo ta'u yeroo dhiyootti immoo seenaan isaanii kun kan bade yoo ta'u warroota seenaa sana dhiyeessatti murattee jiru. Inshaallah nuti akka beekamu seenaan akka seenaa kan hojjetan amma lolonni dhufu akka hojjetu tokko jedhee seenaa kanaa deebisuudhaaf kan murattee ta'u isin beeksisuu barbaada. Inshaallah akkasuma jamaa kun qaama sadarnaatii jidduu isaanii jiru cimsuudhaaf caasaalee gosa adda addaa kan qabu yoo ta'u caasaa gosa kan keessatti qabatu ta'a. Isaan keessaa boordii waliigalaattis ni qaba. Amiira jamaa yookiin karee giddugaleessaatiin kan hundeeffaman torbaan kan ijaarame qaba. Caasaa barnootaa qaba. Caasaa da'awaa fi qajeeluminaa qaba. Caasaa dinagdeettis ni qaba. Caasaa hariiroo hawaasummaa kana keessatti qabatu ta'a. Kana keessaa irratti kan yeroo dhiyootti ji'a jahaaf yookaan jaha oliif irratti hojjetaa ture yaadannoo namni muslimaa hundinuu quraana dubbisuu qaba yookaan hojjetaan fayyaa hospitaala waliigalaa quraana dubbisuu danda'uu qaba kan jedhu ifatti eegalee kan jiru yoo ta'u guyyaa irraa warra yaadannoo san dhugoomseefis beekamtii fi badhaasa ni qabu. Inshaallah kanaafuu isinis akkaataa ijoolleen ganaa lafa lafaa tureef warri biyyaattis cinaa dhaabbatanii jamaa kana kaayyoo isaatiin akka godhu guyyaa isin inshaallah maqaa rabbiitiin isin gaafanna inshaallah. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.